السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نجا حسني فيا جرت نجارة توتا في خفجم توتا خرف توتا جانا لك يا كم جرت نجا حسني الحمد لله نجا هودي guyyaa irraan tana barnoota xiqqaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee barnoonni xiqqaan nuti wal barsiisuuf deemnu hanguma dandeenyurraa namoota baay'ee jira namoota baay'ee jira kan chaanaala banachuu hin dandeenye kan imeela banachuu hin dandeenye moobaayila keessan yeroo haarawaa bittan imeela namni bitee isinii kanna imeela namni bitee itti bananii isinii kannan imeeluma bichi itti banee isinii kanne kanaan fayyadamtu imeelicha bantan kana paaswordii isaa hin beektan yeroo wanta tokko itti fayyadamu haatee imeelli yeroo wanta tokko fayyadamuuf seente paaswordii si gaafata paaswordii san imeela kanaati waan ofii kan keetiif hin baniniif hin beektu beekuu hin dandeessu kanaaf imeela duraan dullacha achi keessa jiru kan keessaa baaftee imeela haarawaa jiru akkamitti baaftee akka fayyadamtu waliin laallaa na wajjin ture. Egaa hordoftoota kiyyaa imeela banachuudhaaf jalqaba seetingii keessa seentaa. jalqaba seetingii ni seenta erga seetingii seenteen booda jalqaba seetingii keessa seenta seetingii tana keessa ni seenta erga seetingii kana keessa seenteen booda seetingii keessa erga seenteen booda iddoo kana dhufta erga seetingii seentee booda iddoo kana dhufteeti iddoo account kan jedhu kana ni argitanii miti account argitan jenna fakkaata account ka jedhu kana bira ni dhuftani erga kana dhuftaniin booda erga kana dhuftanii irratti dhuftan boodani accountiin kuni eessa si geessa deebiteet immoo add account kan jedhu kana irra dhooyta lammaffaa yeroo deebite add account ka jedhu kana irratti dhooyta jechuu eessa jira add accountiin kun kana hono add account kana irratti erga dhooyteen booda erga add account dhooyteen booda add account eessa si geessa sana boodaan Google seenta Google keessa si geessa jechuu erga Google keessa seenteen booda bifa kanaan irratti dhooyta Google keessa erga seenteen booda kana keessa dhufta erga kana keessa dhufteen booda ni dhooyta irratti erga irra dhooyteen booda Googleen kun eessa si geessa ni banatu yoo wala keessan qolfii qabaadhe obsaan eeggadha yoo Google imeela haarawaa kan banachuu deemtu taate iddoo kana dhufta iddoo create new account kan jedhu kana create new account ni argitan jenna fakkaata iddoo kana dhuftanii irratti dhooytan erga iddoo kana dhuftanii irratti dhooytaniin booda create new account kan erga dhooytaniin booda myself idamo my to manage by business ibano barbadasin jedha kan jalqabaa kana irratti dhooyte erga kan jalqabaa kana irratti dhooyteen booda maqaamoo wama feetatti barreessitanii fakkeenyaaf ammaan tana obsaa jee haa barreessu obsaa maqaa abbaadhaa ammoo Abdallaa jee haa barreessu erga katti banteen booda mallattoo next kan jedhu kana dhooyta isa next jedhu kana irratti ni dhooyta next kan erga dhooyteen booda guyyaa dhaloota kan keetii sin jedha enter your birthday and to the gender sin jedha saala kan keetii fi guyyaa dhaloota kan keetii ji'a keessa dhalatte sin jedha kana wama barbaade guuti garuu seef gootee qabachuun sirra dirqama ta'a bara 2000 illee yoo jette maafi mushkila adii saala kan kee yoo dubartii taate dubartii guutaa yoo dhiira ta'e immoo dhiira guuta yoo dubartii taate female guuta kan jalqabaa guuta yoo dhiira taate immoo kan lammaffaa male isa jedhu kana guuta ani immoo dhiira waan ta'eef kan lammaffaa kana irratti ndaadha sana booda immoo next kan jedhu kana dhooyta isa kara gadii jiru kana maka sarara magarroo keessa ka jiru kana erga kana dhooyteen booda kunoo kana isin argisiisa qalama irra godheeti qalama irra godhee isin argisiisa kunoo isa kana irratti dhooyta erga isa kana irratti dhooyteen booda next kan erga dhooyteen booda email sii fida email tichaamma inni sii fidu kana yoo emaila haarawaa banachuu barbaadde emaila yoo maqaa barbaadeen godhachuu dandeessa takkaan immoo maquma achitti barreessite sanii sii godhuu danda'a takkaan immoo maqaa haarawaatiin godhachuu dandeessa emaila ani immoo fakkeenyaaf maquma kanaanin haa godhadhu maquma Abdallaa Obsaa haa jedhu kana haa godhu fakkeenyaaf lammaffaa haa jedhu kanarratti ndaadha isa kanarratti ergan dhoottee booda mallattoo sarara isa dhumaa ka gadii ka jiru ka next jedhu kanarratti dhooyta dirqama next
isa next jedhu kanarratti ni dhaha ni argitan na fakkaata kanarratti erga dhooyteen booda next kana ni deemta san boodan immoo paaspoortii itti guutisin jedha paaspoortii isaa itti guutta jedha paaspoorticha guutu lakkoofsa barbaadde situ itti guuttata lakkoofsa barbaadde jalqaba immoo mata dureen siin jedhu hordof create a strong password with a mixture of letters numbers and the symbols paaspoortichi ati guutu kuni tokkoffaa qubee lakkoofsaa fi mallattoo wal keessa tahuu qaba jedha fakkeenyaaf haa fudhannu maqaa hankooti yooniin kan godhu tahee fakkeenyaaf maquma kiyyaan haa godhu fakkeenyaaf ani muree jedhee haa godhu muree takka lama sadii yookaan immoo lakkoofsa tokko ergan godheen takka tokko lama godhee sadii afur hanga afurii faa godhee sana booda immoo deebisee mallattoo jedha mallattoon kuni isaan kanneen ni argitan na fakkaata mallattoo kana mallattoo ende mallattoo ka hammatu question marki percent kanneen keessaa hafeete godhatta wama siite lakkoo isaa miti garuu mallattoo tahuu qaba mallattoon inni siin jedhu kanneen tahuu qaban mallattoo kanneen tahuu qabani tokko isaaniitiin agarsiisa feeto kana godhachuu dandeessa kanallee godhachuu dandeessa mallattoo kanas godhachuu dandeessa deebiste immoo kanas ta'uu kanallee haa ta'u mallattoo sittole godhata kanallee godhatu mallattoo kana erga gooteen booda erga mallatticha kana gootee xumurteen booda isa next jedhu kana tuyita isa next jedhu kana irratti ni tuyita erga isa next siin jedhu kana irratti tuyiteen booda waan inni seefitu walumaan haa eeganu erga kana dhufteen booda gara xumurra geessee jirta jechu waa takka waan si hafeen jiru asiin immoo dhufteetuma mallattoo kana dhooyita isa gadii kanarra jiru kan gartaa mila isuma kana dhooyita isa Skype jedhu Skype isa kanarratti dhooyitee dan ati goonan email kan kee si banamee jira jechu subscribe